lukkoyyaa naala. Unkulaalee kan hin qabne duwwaasa kan. Kormaani buuphaa buusaati maal taate buuphaa buustaa kormaa akka geessu. Bicha mataasaa bicha nyaattanii bittanii lukkoyyaa na. Bareedina kee kanaaf jedhee jechuudha ayyaana kanaan. Birrii 1,100 mudadhu meeti. Baalee nyaattamoo maatti godhanii. Meeqa? Unkulaalee garaadha qabdi. Unkulaalee soddoma. Qaltee keessaa yaasta. Tole keessummaa kabajaa godhe isinii kana affeeree ture. Guyyaarraa isin affeeradhee ture. Kan seenaa namaa dhoksuu barbaadan kan akka keetti natti fakkaata. Amma kan ittiin nawaamaa jiran fiixabaas siidaan hin dhaabbamne maqaadhaaf siidaa dhaabdaa. Maqaa kee ifa kitaabatiin illee maxxansuun hin danda'ama. Taaksii keessatti dhaladhe. Gaafa na arrabse yookiin lola koo dhufe nan dhiyeessaan. Lokkoo wayiin bituu dhaqe ilaaleetu man gale. Zayitii bituu dhaqe ilaaleetu man galee gara. Akkam jirtu? Ayyaanaan dhugnee machoomne koree dhugaatii wajjiniin dargaggoonni keenya bu'aa jijjiirama guddaa argamsiisuudhaaf kan karoorfanne biyya jijjiirra jennee suuraa tokkotti jijjiirrachuu dadhabuun keenya kan mana bunaa jala taa'aa turre duula guddaadhaan biqiltuu warri abukaadoo dhaabdan ija abukaadoo nyaachuudhaaf jirtu. Jaalalli keenya akka cabbii akka nu jalaan ni lalloomneef sana irratti hojjechuudhaaf waa culluqaa kan nuti galmeessine keessaa foorii finna jennee karoorfannee foolii fuunee galuun keenya. Suuraa ayyaana waggaati qaba. Baga geessanii footokooppii bara 2015 baga geessanii ayyaana waggaa hundi nuti machooftuun bara 2015. Maalidhaa kun waasa istaayiliin ittiin ka'uunatu filatamoo situ filataa? Riyaakoo kan coobiitti argamtu. Miti hundi keessanii shubbisuun danda'ama. Mammuuchisan gaaba. Egalaa. Anas kaasaa jiramoo situ na kaasaa jira. Na gurguruuf immoo na kana fitee na kaastu.